jechuu barbaada. Warroonni maatii taatanii jirtan immoo hedduu tokko galatooma baay'ee sin jaalannaa baay'ee sin kabajnaa xiqqaa kanarratti jabaadhu jettanii warroonni jajjabeessitanii hedduu tokko galatoomaan isin jechuu barbaada. Guyyaa har'aa maal qabattee dhufte naan jechuun keessaniin oolu akkuma beekamu yuutuubii kanarratti waan qoosaa waan nama kofalchiisu kan inni isin hojjechaa jiru yookaan waan isin gadhiisaa jiru jechuudha. Bakka waanuma isin kofalchiisu waan hin jirreefaa jira jedhee waan hin fakkaanne fakkeesseen kan viidiyoo gadhiifachaa jiru jechuudha. Asumarraanii waan isinitti balleesse viidiyoo kana yeroo na jedhu isinitti balleesse isin gaddisiise asumarraan dhiifama naaf godhaa isiniin jechuun barbaada. Guyyaa har'aa maal qabattee dhufte naan jechuun keessan hin oolu wanti narra qabadhee dhufe wanti xiqqoo barumsa isinii ta'a jedheeti yaadu qabadhee dhufe jechuudha. Isinis nafaana bu'aa amma dhumaatti na hordofaan isiniin jedhaa yoo isinitti tole immoo laayikillee naa godhaa sheerillee naa gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Har'a gaa kan hin qabadhee dhufee mata duree irratti akkuma argitanii waanuma mata duree irratti barreesse sana afaaniin illee dubbachuuti barbaadaa jechuudha. Kanaaf jennaan nafaana bu'aa affeerraa kooti isiniin jechuun barbaada. Tokkoffaa irratti kan inni dubbachuu barbaadu nama loluu fi yeroo baay'ee nama loluuf in ariifanna jechuudha. Gaafa nama lollu bakka waanuma xiqqoo irratti sababii barbaanne bakka namni tokko gaafa waasiin jedhu yookaan immoo namni suni yookaan waan barumsaa yookaan immoo wanta nama fayyadu jedheeti kan inni hojjechuu danda'u. Nuti immoo ilma namaa keessatti obsa qabna jenna malee ilmi namaa kamiiniyyuu obsa hin qabu jechuudha. Ergi wanticha balleessee raawwatee ergi wanticha dubbatee raawwateeti kan inni dhiifama gaafatu jechuudha. Kanaaf iyyuu jennaani waa tokko gaafa arginu waa tokko gaafa namni nuun jedhu yookaanis immoo namni nu arrabsu yookaan namni nu lolu jechuudha. Dura xiinxallee wanticha adda baafachuu qabna malee osoo adda hin baafatin otoo waan isaa hin hubatin jechuudha darbinee nama sana loluu hin qabnu jechuudha. Yoo nuti ariifannee nama lolla ta'ee burillee namni sun nu loluu danda'a jechuudha. Nunis waanuma akkasiitu nuquun nama jechuudha deebii naannee dhufe. Kanaaf iyyuu namni waan fedhellee isinii jedhu namni waan fedhellee jedhee isin arrabsu waan itti hin qabnellee jecha itti hin qabnellee namni isin jedhu ba'aati hin qabnellee rakkinati hin qabnellee yoo qabeenya isin qabne ta'e qabeenya itti hin qabnellee namni addunyaa kanarraa waanuma hin jirre fakkeessee edha kan inni namaan jedhu waan fakkeenyaaf yoo biyya ta'e intala baluu akkasii ilma baluu akkasii bara abbaana baluudha akkasiidha abbaana baluudha waan kana hojjeta abbaana baluu kanatti soorome abbaana baluu kana hojjeta jedheeti kan inni namni haasa'u jechuudha. Dubbii kana gaafa dhageessan immoo ariifattanii ati maa akkana naan jette ati maa akkana na goote ati maa kana maarree naan jette jettanii osoo hin ta'in gadi teessanii namni kun waan kana dhugaannaan jedhee moo oduudha moo gurra keessaniin dhageessanii moo ija keessaniin argitanii moo jettanii gatteessanii adda baafattanii gaafattu malee nama loluu fi namni sun yoo dubbataa yoo lolaa ta'e isinis itti dabaltanii hin loltanii jechuudha. Tasgabbooftanii waan tasgabbiidhaan ta'u gaafachuu qabdu malee ariifattanii nama tokko inni si loleedhaaf ati dabarsitee loluu hin qabdu. Inni si harrabseedhaaf ati dabarsitee harrabsuu hin qabdu jechuudha. Inni amaatti dabarsee si kenneedhaaf ati immoo isa amaatti dabarsitee kennuu hin qabdu jechuudha. Maaliif namni ariifatu tokko waan hamaatti dabarsee si kenna. Bakkeetti faa darbatee si gatta jechuudha. Yoo har'a mana tokko wajjin jiraattee gaafa si taare gaafa si lolee jedhu gaafa waan ta'ee yaade sirraa dhabee jedhu gadi baasee bakkeetti si gata jechuudha. Amala nama fooniiti kun. Waanuma hunduma keenya keessa jiru waanuma beeknu har'a waan sirraa nyaatu dhabee har'a waan sirraa dhugu dhabee har'a waan sirraa fayyadamu yoo dhabee namni ilmi namaa dhiiras haa ta'u dubaras haa ta'u jaarsis haa ta'u jaartis haa ta'u waan sirraa fayyadamu yoo dhabee gabbaasee bakkeetti si gata jechuudha. Kun amala ilma namaati. Of eeggannoodhaan namni na arrabseedhaaf namni jecha kana naan jedheedhaaf anis duukaa bu'ee yoonni arraban taane yookaan badii waan hin yaanne waan hin keessa kootti yaanne yookaan immoo waan ani ofii kooti hin qabne yoo namni sun naan jedhee ani gattaa'ee abalumaa akkan naan jedhe an hojii kana hin qabamu hojiin koo kanadha moo
jenneetu gatteenyee sammuu keenya mariisisuu qabna. Yoo dhugumaan badii kana qabaadde dhugaa isheeti, dhugaa isaati. Anatu badii kana qaba, ani balleessaa kanan qaba. Kanaaf namni qubanatti qabee, kanaaf abaluun akkas naan jedhee jechuu qabna malee abaluu otuu waa'ee koon beekin, otuu maal hin ta'in akkana naan jette, akkana naan jedhee jechuu hin qabnu jechuudha. Yoo badii keenya ta'e badii nuti qabnurraa hundaa'een jecha nuun jedhe yookaan nu arrabse yoo ta'e akiid irraa deebuu qabna. Wanta sanarraa wanta namni irratti nu tuqee jecha namni irratti nu lole sanaan waan namni jecha tokko fayyadamee ittiin nu arrabse sanarraa deebuudhaaf yaalii goona malee itti daballee ofii keenya asiichi deebine arrabsuu hin qabnu jechuudha. Gaafa namni sun aaree miira keessa galee waa'ee arrabsoo, waa'ee dubbii, jecha garagaraa, jecha isarraan eegamne, jecha sirraan moon eegamne gaafa siin jedhu ati miira keessa galtee deebii sana deebisuu hin qabdu. Inni miira keessa galeeti kan inni si arrabsaa jiru waan ta'eedhaaf atis miira keessa galtee afaan kee balleessuu hin qabdu jechuudha. Arraba kee eeggachuu qabda malee isa duukaa yoo afaan bade atis afaan baduu hin qabdu jechuudha. Jalaa diduu qabda, jalaa tasgabbaa'uu qabda. Yoo tokko dheekkamaa ta'e, tokko lolaa ta'e, amma fakkeenyaaf goddanyaa gidduutti, goddanyaaf goddanyaa yookaan immoo hiriyaa gidduutti yookaan saahiba gidduutti yookaan immoo abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti walitti bu'iinsi hin dhibu jechuudha. Walitti bu'iinsi hin dhibu. Namni wal lolaa walitti araarama, wal lolaa walitti araarama jechuudha. Fakkeenyaaf abbaa manaa isinii fudhadhee ilaala. Abbaa manaa fi haadha manaa tokko fakkeenya isinii fudhadhee ilaala. Innis abbaan manaa fakkeenyaaf yoo dheekkamaa ta'ee waanuma argetti jirjiree hin dheekkama yoo ta'e haati manaa immoo maal ta'uu qabdi? Jalaa diduu qabdi jechuudha. Malsii deebisuuf hin qabdu yookaan immoo deebii deebisuuf hin qabdu. Abbaan manaa tokko amma gaafa bakkeerraa deemaa dhufu mana kana keessa laalee yoo qodaan karaa dura jiraate yoo wantallee karaa dura dubartiin karaarraa qodaa hin kaafattu ta'e dhiirri tokko hin dheekkama jechuudha. Tokko immoo ofiisaatii deemee ka'ee sassaabee fuudhee kaasa jechuudha. Kanaaf abbaan manaa yoo in ariifata ta'e haati manaa tasgabboofte abbaa manaa tasgabbeessuu qabdi. Isheen immoo yoo in ariifatti ta'e waan alleetti in jajjarti ta'e malsii hin deebistiif gaafa abbaan manaa dubbatu malsii jala deebisti yookaan immoo deebii jala deebisti yoo ta'e abbaan manaa maal godhaa? Callisuu qaba jechuudha. Yoo calliseetu manni dhaabbatee dubbiin gad dhaabbatee ijaarama jechuudha. Dubbiin gad dhaabbatee bultiin isaanii jabaachaa deema, manni isaaniillee jabaachaa deema jechuudha. Kanaaf iyyuu namni tokko yoo ariifatee jecha siin jedhee abbaan manaan kee yoo ariifatee jecha siin jedhee amma fakkeenyaaf abbaan manaan kee maarreedha akkasii maaloodha jedhee si arrabse atis akkasii atis kana jettee malsiin deebisiniif baqa jalaa didi. Abbaa manaa keeti waan ta'eef bultii keeti waan ta'eef daa'ima wajjin qabdu ta'a. Waa hunda wajjin qabdu ta'a. Malsi deebiftee fi arrabatti deddeebistee bu'aa waan argattu tokko qabdu. Yoo sii danda'ame maal gochuu qabda? Gorsuu qabda. Wanta kana akkasii, wanta akkasii, an kanaafin akkas godhe, an kanaafan dubbadhe, an kanaafan lole jetteeni haadha manaa kee sirreessuu qabda malee abbaa manaa kee gorsuu qabda malee gabbaatee bakkeetti himattee bakkeetti loltee kun hin barbaachisu jechuudha. Haaluma jireenya dhala namaa keessatti yoo namni sin aarsee badii tokko isinitti dubbate kalaas waan aarii isinitti dubbate isin dhiisa. Bor namtichi sun maaliif akkas jedhee ebeluudhaan maaliif akkas jedhee arrabsee jedheetu ofiisaatii ofitti deebi'eetu of ceephaa waan ta'eef gaafa namni sin arrabsuu yookaan sin lolu malsii tokko deebii tokkoon kenninaaf bakka tuffadhaa dhiisa. Akka nama waan beekne gowwaa wayiitti zim jedhaa callumadhaa dhiisa. Inni iyyuu bor ofiisaatii sammuusaatti yaadee maan akka jedhee sammuusaatti of cannaqee of lola jechuudha. Sammuunuma isaa of cannaqa jechuudha. Akkasii kana fakkaataa barnooti koo guyyaa har'aa yoo isinitti tole laayikii sheerii godhaa guyyaa biraa isiniif qabadhee dhufa galatooma.